Yooyyaa harka fuunee hordoftoonni maatii Yaaqoob YouTube channel kam jirtu nagaa keessanii isiniin jennee jirra. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channelii Anniversarii Yaaqoobiiti. Yaaqoob YouTube channel barumsa afaan Oromoo qubee dubbisuu irraa kaasee sagaleessuu irraa kaasee hima ijaaruu jechoota walitti finne jechoota ijaaruu irratti kanneen barataa turre har'as mata duree haaraadhaan walitti deebinee jirra. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channelii kanneen maatii hin taane subscribe gootanii maatii keenya akka taatan kanneen maatii taatan immoo hiriyoota keessan kanneen biroodhaaf share gootanii subscribe godhanii maatii keenya akka ta'aniif isaaniin akka affeertan like share comment illee akka gootanii jajjabinaan nu bira dhaabattan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Barumsa afaan Oromoo bilbila harka keessan irra jiru kanaan kanneen karaa onlaayinii, karaa bilbilaa, karaa waatsaappii, karaa imoo, karaa telegiraamii, karaa zuumii kanneen kanaaf kana fakkaataniin kanneen barachuuf fedhaaf hayyuu guddaa qabdan karaa toora lakkoofsa bilbila iskiriin irratti argamu kanaan nuuf bilbiltanii barachuu ni dandeessu isinii jenna. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channelii Anniversarii Yaaqoobiiti. Har'a kan waliin barannu jechoota sagalee irra butaa qaban kan jedhu waliin baranna. Jechoota maal jedhu barannaa? Jechoota sagalee irra butaa qaban. Jechoota sagalee irra butaa qaban kan jedhu waliin barannaa jechaadha. Egaan jechoota sagalee irra butaa qaban jechuun maal jechuudha? Maal jechuudha? Irra buta jechuun qubee dubbifamaan gosi garaagaraa lama walitti aanee yoo barreeffamedha. Maal jechuun? Irra buta jechuun qubeen dubbifamaan gosti garaagaraa lama walitti aanee yoo barreeffamedha. Yoo barreeffame maal ta'a jechuudha? Irra butatu uumamaa jechuudha gidduu sanatti. Irra butatu uumama yeroo akkasii jechuudha. Fakkeenya waliin ilaallu. Fakkeenya waliin ilaallu. Mee dubbisaa kana. Qubee kana dubbisaa. Qubee kana dubbisuun dura qubeen jalqabaa maalidha? Qubeen jalqabaa A'dha. Inni itti aanu Ra'dha. Inni itti aanu Ba'dha. Inni dhumaa A'dha. Maal jedha kuni? Arba jedha. Arba. Amma as keessatti qubeen irra butate isa kamidha? Raa asitti maal ta'e raani kalariin isaa yookaan qalamni isaa qayiidhaan barraa'ee jira kun. Qayiidhaan barraa'ee jira. Diimataadhaan barraa'e kuni kan inni barreeffamni isaa qubee diimaadhaan barraa'e kun qubee irra butate ta'uusaa nuuf agarsiisa jechaadha. Kanaafiyyuu kun maal jedhaa? Kun arba jedhaan. Arba kan jedhu keessatti irra butii qubee maaliiti? Qubee Raati. Qubee Raadhaa jechaadha. Kan itti aanu kana ilaala. Kan itti aanu kan dubbisaame kan itti aanu kan sekeendii tokkoon sinii kenna. Ayyee tole dubbisteetu jedhee namanaa. Qubeen kuni inni jalqabaa Haadha. Inni itti aanu Aadha. Inni itti aanu Raadha. Inni itti aanu Kaadha. Inni dhumaa Aadha. Yeroo dubbisnu maal jedhama kun? Harka jedha jechaadha. Kun harka jedha. Harka. Jecha harka jedhu keessatti irra butii maalidha? Irra butii maalidha? Raadha jechaadha. Qubee irra butaati. Qubee irra butaati jechaadha. Haala kanaan hubachaa beekaa deemuun barbaachisaadha jechaadha. Kan itti aanu kunoo. Kun maal jedhaa? Morma jedhama. Morma. Maa, oo, raa, maa, aa. Irra butatti illee kunoo raadha. Raadha jechaadha. Irra butii raadha. Irra butii yeroo kam uumama jennee qubeen dubbifamaa gosa garaagaraa lama walitti aanee dhufe namni mitiire. Fakkeenyaaf morma kan jedhu kana gaafa dubbisnu moodha, raadha, maadha. Morma jedhama. Qubee irraa akkam taate yeroo dubbisnu carraan dubbifamuufiiti baay'ee dhiphata jechaadha. Sagaleen keenya baay'ee xiqqaateeti kan fudhatu. Sagalee keenya baay'ee xiqqeesseeti fudhata jechaadha. Kanaafiyyuu qubeen irra butaa yeroo akkasii kana uumamaa jechaadha. Tole ammas kan ilaalaa. Kun maal jedha? Kun ilkaan jedhaan. Ilkaan kan jedhu irratti I'dha, Laadha, Kaadha, Aadha, Aadha, Naadha. Egaan yeroo kana dubbisame I, La, Kaan jedha. Laan kun maal taati? Sagalee xiqqaa fudhatti. Laa dheeraa laa guuttee wanti osoo hin taane kaan jedha jechaadha. Kanaafiyyuu asitti irra butii maalidha? Laadha jechaadha. Irra butii maalidha? Laadha. Irra butii qubee laadha. Ammas kana dubbisaa sekeendii tokko sinii kenna.
Tole dubbisaniitu jedhee nama maal jedha kun? Kun maal jedha dubbistanii? Sangaa jedha. Saa, aa, naa, gaa, aa. Maal jedha ree? Sangaa jedha jechuudha kun. Kun sangaa jedha. Sangaa jedha. Nu faana jirtu jennee abdanna. Maatii kan hin taane subscribe godhaatii maatii keenya ta'a. Like, share, comment godhaa hiriyoota keessan biraan ga'a. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel. Egaan ammallee itti fufnee irraboota kanneen qaban ilaalla. Dubbisaa meeqadha? Maal jedha kun? Kun farda jedha. Farda jedha. Farda kan jedhu keessatti asittillee irrabooti maalidha? Qubee raadha kunoo. Raadha irrabooti raadha kun. Asittis irrabooti qubee raati jecha farda jedhu keessatti jechaadha. Akkuma kana ammas dubbisaa kana. Kun maal jedha? Saa, ii, laa, gaa, aa. Maal jedha kuni? Silga jedha. Jecha silga jedhu keessatti irrabooti qubee maaliiti? Qubee laati. Qubee laa irraboota asittis. Ammas kan biraa kana dubbisaa. Kun maal jedha? Kana dubbisaa sekeendii lama isinii kenna kana. Tole dubbisitti jedhee mana. Maal jedha kun? Sagalan jedhan. Saa, aa, gaa, laa, na. Sagalan. Jecha sagalan jedhu keessatti irrabooti qubee maaliiti? Qubee gaati. Qubeen gaa qubee irrabootaatii jechaadha. Akkuma kanallee kun maal jedha? Kun harma jedha. Kun harma jedha. Harma jecha jedhu keessatti qubee raa qubee maaliiti? Qubee irrabotaati. Qubee irrabotaati. Qubee raa qubee irrabotaati. Irrabotaati jechuudha. Akkuma kana ammallee fakkeenya dhumaa kana gaafa ilaalu fakkeenya dhumaa irratti maal jedha kun? Dubbisame kana. Dubbistanii kun maal jedha? Kun harmee jedhaan. Harmee jedha. Jechi harmee jedhu keessatti qubeen irrabotaa qubee maaliiti ree? Qubee raati kunoo. Qubee raati. Qubee raa qubee irrabotaati jechaadha. Qubee raa qubee irrabotaati. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel. Barumsi keenya guyyaarraa kana fakkaata. Kanneen karaa bilbilaa barachuu barbaaddan toora lakkoofsa bilbilaa iskiriin irratti argamu kanaan nuuf bilbiltanii eloo jettanii barachuu dandeessu. Horaa bulaa deebanaa haga viidiyoo biraan walitti deebinutti subscribe, like, share, comment gochuun immoo hin dagatinaa. Bakka nagaa turaa.